Soomaaliyaa fi Itoophiyaan akka biyya waliif ollaa fi obbolaatti walooma isaanii akka cimsataniif jaarsummaa tarkiyyeetiin adda addummaa isaanii akka furataniif waliigaltee waliif mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa biyyoonni lamaan waliigaltee Soomaalilaandii fi Itoophiyaa booda walgaarreeffannaa keessa seenanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Torban dura dureewwan biyyoota lamaaniis Tarkiyyee Ankaaraatti dhimma ulaa galaanaas dabalatee dhimmoota waloo biraa irratti waltumsuuf waliigalaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun AMN sagalee dhalootaa waliin turtii kan taasisan Ministeerri Gorsaa Dhimma Dargaggoo fi Ispoortii Ministeera Muummee Obbo Qajeelaa Mardaasaa waliigaltichi Itoophiyaan yeroo kamiyyuu biyya ollaa isheetiif dursa laattu ta'uu kan itti agarsiisteedha jedhan. Declarationin Ankaaraa kan dhiyeenya labsame sun imaammata alaa Itoophiyaa ilaaluun barbaachisaa ta'a. Imaammata alaa Itoophiyaa inni guddaan hangafti biyyoota ollaa wajjin keessumaa biyyoota dhiyoo jiran dhiyeenyarra jiran ollaa wajjin hariiroo cimaa hidhata cimaa integration economic integration regional integration waan jedhamu sana isa cimsachuu ollaa gaarii tolfachuu hariiroo gaarii tolfachuudha. Biyyoota fagoo wajjinis akkasuma waliigalteen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waliigaltee biyyoota seenaa duudhaa fi afaan wal fakkaataa dubbatan gidduutti taasifamedha waan ta'eef waliigaltee seena qabeessadhaas jedhaniiru. Fakkeenyaaf uummata Oromoo fi uummata Soomaaliyaa fudhattee harka 31% laanguweejiin isaanii tokko wal fakkaataa jechuudha. 31% jechuun xiqqaa miti vocabulariin isaa jechuudha. Kaan isa fudhannee uummatoota akkuma Oromoo immoo Somaaleetti dhiyaatan ni jiru. Affaariif Somaaleen, Oromoof Somaaleen, Sidaamaaf Somaaleen. Uummatoota Kuush yoo jette immoo Agoo dabalatee uummata tokko walitti dhiyeenya qabnaa jechuudha. Kanaaf uummata akka Somaalee ollaa keenya wajjin nagaa qabaachuun, dinagdee irratti waltumsuun, siyaasaa irratti waltumsuun, even waraana irratti iyyuu waltumsuun barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaan akkaataa kanaan mari'attee dhimma biyyoota ollaa ishee irratti walii galuun injifannoo dippiloomaasii ta'us Obbo Qajeelaan itti dabaluun dubbataniiru. Kanaaf dippiloomaasiidha, hojii dippiloomaasiiti kun. Injifannoo diplomatic victory. Namni biraa maal eegaa ture walitti dhukaasu, wal lolu biyyoota Itoophiyaadhaan cigaadanii wajjin Somaaliyaan nattee dhaabbattee Itoophiyaan loltii akkasii jedhamee iddoo biraatti eegamaa ture. Deebi'ee akka kanatti xumuramuun carefully handle godhuurraa dhufee ammallee dippiloomaasiin Itoophiyaa kanamaan bifuma kanaan akka fulla'u hawwii keenya jechuudha. Waldhibdee yaadaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti mudate hordofuun biyyootni dhimmicha walabaan ilaaluurra gidduu seenuuf yaalaa turanis gocha akka kanaarraa akka of qusataniif hubachiisaa deemuunis murteessaadha jedhan. Biyyoota akkasii intarestii qabu. Intarestii isaanii uffatu isaanii yeroo hundumaa haaraa miti. Waggaa akkuma garas jalqabee intarestii fedhii biyya isaanii, fedhii biyyoolessaa biyya isaanii tikfachuu, olaantummaa isaanii immoo riijinii kana irratti tikfachuudhaaf Itoophiyaa gadi qabamuu, akka Itoophiyaan hin guddanne qummuuntu gochuu irratti ni hojjetu. Isin hin baasu, isin hin gargaaru. Yoo nagaadhaan walii wajjin jiraanne isinis bu'aa qabdu mutual interest yoo gama hundaadha dantaan gama hundaa tikfame waliin jiraanne baasa jennee itti himnaa jechuudha warra akkasii kanatti. Biyyootni lamaan waliigaltee Ankaaraa kana booda waloon ta'uudhaan dhimmoota ulaa galaanaa fi hariiroo gamlamee isaanii irratti kan mari'ataa deemanis ta'a.